boru yame yami male ya boru ko jisa pe lamanu pe tanindeyo jisa pe lamanu pe jisa pe lamanu pe tanindeyo jisa pe lamanu pe tanindeyo wallahi gammachuu guddootu natti dhagama miidiyaan oromoodha nu kana caalaa kabiraatillee nuuf ida'amuu barbaanna. Miidiyaan seenaa maqaa seenaa qabatee bultoon broadcasting service guyyaa irraa isa eebbisiisuudhaaf asitti argamne. Miidiyaan uummata Oromoo keessatti baay'achuun gatii qaba bu'aa qaba jennee asirratti argamne. Guyyaa miidiyaa BBS kana hundeeffama isaa kabaju asitti argamuu kennaaf baay'ee gammannee jirra. Akkasuma miidiyaan kun uummata keenyaaf asitti dhaabbachuun magaalaa Kaayiroo kana keessatti dhaabbachuun isaa waan guddaadha. Hedduu waan nama gammachiisaati. Har'a miidiyaan keenya asitti nu boo keenyaaf hedduu gammanne. Naa nuti gaa warra hawwisoon deeggaruudhaaf dhufne BBS jechuun hedduu jaalannaa baay'ee. Ilma ayaa qabu ganamumaan beeyta fuuldurri isaa maalii fuula isaarraa garta BBS seenaa akka hojjechuuf taa'u banamiinsa isaarraa barree waggaa gabba'u. Qophii eebba BBS kan ebla 3,2019 biyya Masrii magaalaa Kaayirootti gaggeeffame. Bultuun Broadcasting Service miidiyaa amma lafaa dhufaa jiru karooraa fi kaayyoo fagoo qabatee imala isaa eegaluun tamsaasa yaalii jalqabuun isaa ni yaadatama. Qabsoo afaan keenya afaan miidiyaa akka ta'uuf waggaa 50 dura bara mootummaa Jamaal Abdunaasir irraa jalqabee hanga ammatti qabsoo bilisummaa Oromootiif hayyoonni Oromoo biyya tana keessa ta'anii shoora olaanaa taphachaa turaniiru. Kanaaf eebbi miidiyaa BBS kanaatis bishaan Naayil gubbatti kabajamuun isaa daran seenaa hedduu nu yaadachiisa. Miidiyaan BBS akka idil addunyaatti eebba isaa biyya Ijiptii magaalaa Kaayiroo irraa taakka je'ee jalqabeeti jira. Akkuma aadaa teenyaa sagantaan eebba manguddootiin baname. Guyyaa gammachuu Oromoo guyyaa duraa as keessatti wal arguu keenyaaf gammachuu guddootu natti dhaga'ama. Oromoon takka bayaa fi dhiyaa kibbaa fi kaaba lixan jennu hundi keenya tokko bakka Rabbi tokko nu godhe. Arallee tokko nu haa godhu, borullee tokko nu haa godhu. Walumaa galatti Rabbiin bakka walitti nu qabee ana sumarratan isin raatu biraan. Waalaikum. Baga gaanagaan asitti wal nu geessan kabajaadhaan gartee bika ijoolleen teenya nu yaamsitan nu dhiyaattan isiniin jenna. Rabbi umrii isin haa dheeressu. Miidiyaa gartee ijoolleen teenya dhaabde kana hafiixa ba'u Rabbi nu haa godhu. Ka Oromoo walii galchu Rabbi nu haa godhu. Ka Oromoo ija takkoon laalu Rabbi nu haa godhu. Akka bilisummaa Rabbi nu haa godhu. Ka fiixa ba'u Rabbi nu haa godhu. Ka waliin kokkoonne ka jaalalaa Rabbi nu haa godhu. Ka bareedinaa Rabbi nu haa godhu. Miidiyaa waa bareechu ka waa gartee lafee gartee baddee lafaa baasu Rabbi nu haa godhu. Ka haqa bade gartee mul'isu Rabbi nu haa godhu. Waan ajaa'ibaa gartee miidiyaan lammaffaa ka Masri keessatti ka lammaffaa nu argamuu keenya kanallee qaba gartee ta'iba ba'u Rabbi nu haa godhu.
akkanan gartee akka har'a gammanni kanatti gammachuu fi taphaatu rabbi nu haa godhu isinillee warri asirratti argamtanii gartee qooda har'aan tanaa kana fudhattan gartee jazaa rabbi isin haa kafalu gammadaa isiniin jenna. Abo media kana media ti gosi wali kabamne media kenya kagalma ga rabbi nu haa godhu umma gartee oromo tokko rabbi nu haa godhu tokkomne tokko rabbi nu haa godhu keessa fomo dubartii akkatti gartee nyaata faaya nyaata dingartee asitti bareechite kana abo humne isaanii baqa humne isaanii danfi isaanii fayyaan itti haa galu abo dubartiin fuuldura ammallee mirgi dubartii haa jabaatu ammalleedha oromo rabbi tokko nu haa godhu akhaasi walgeenya hundumahu abo baqataa kanallee hunda keenya mirgi keenya rarraa eegalee rabbiin fuuldura nu haa ibsu. sagantaan kanatti aansuudhaan taasifamu sadarkaa sagantaalee uffannaa aadaa yookaan immoo agarsiisa uffata aadaa kutaalee garaagaraa ta'a. Kanaafuu uummanni yookaan immoo keessummoonni keenya kan asitti argamtan uffata aadaadhaa garaagaraa akkuma reefu tan waliin dubbanne asitti argamtanii nu faana akkaniif agarsiiftan kabajaan isin affeerra. Shamarran kan kee hoggaamna deeman sabbataa garmaa gumee kaayyatan. Shamarran kan kee hoggaamna deeman sabbataa garmaa gumee kaayyatan. Jireenya keessi isaanis boona wayduun gammachuu jiru teenya. Ellee shaggooyyee naadaa saba keenya. Jabeessa aadaa keenya. Jabeessa aadaa keenya. Ameen jiru gaalee fi arsii aadaa uffannaa agarsiisa sikkoo fi mandoo. Jireenya keenyaaf daawwiti taati dhaloota dhufuuf dabarsu taati
jireenya keenya daawwiti taati dhaloota dhufuuf dabarsu taati aadaa jabeessii bakka jirtutti wayduun gammachuu jiru teenya illee shaggooyyeen aadaa saba keenya jabeessaa 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 aadaa teenya jabeessaa 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 aadaa teenya. Wallo Fraya Asado Ada Ufanna agarsiisa aadaa uffannaa Wallo Fraya jireenya kan kee kan si mul'istu addunyaa irratti sitti beekamtu jireenya kan kee kan si mul'istu addunyaa irratti sitti beekamtu aadaa jabeessii bakkuma deemtu wayduun gammachuu jiru teenya illee shaggooyyeen aadaa saba keenya. Jabeessaa 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 aadaa teenya jabeessaa 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 aadaa teenya. harka samitti wal qabadhaa bakka jirtanii kaa haadha abbadhaa. Ganaga
Itti Sudan Director BBS Damee Kairoo Munawwar Ahmad haasawa gabaabaa taasiseeti jira. Kabajamtoota jaalatamtoota keessummoota keenya hawwanii fi maguddoo dargaggoo fi shamarran kan asitti nuuf argamtan hundi keessanuu afeerraa eebba miidiyaa keessanii Bultuun Broadcasting Service sababeeffachuudhaan yaamicha keenya kabajanii asitti nuuf argamuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Arrantana hundeeffama BBS sababeeffachuun fuula keessan dura dhaabbadhee haasawa kana gaggeessuu kiyyaaf gammachuu guddootu natti dhaga'ama. Qabsoon afaan keenya afaan miidiyaa godhuu fi afaan keenya afaan barreeffamaa godhuuf waggaa 50 dura Dr. Muhammad Rashad Khabir Abdullah Biramataa godhuu fi biyya tana keessatti eegalamte. University Al-Azhar keessatti akka eegalan ragaan lafaa qabnu ni ibsa. Bara duriis ta'e amma qabsoon bilisummaa Oromootiif hayyoonni Oromoo biyya tana keessaa shoorri isaan taphatan waan salphatti laalluu miti. Kanatti aansuudhaan eebba BBS kanarratti qabsoo Oromoo tan gaafa miidiyaan jiruu fi tan gaafa miidiyaan hin jirre xiqqoo gabaabsinee ilaalluu ni dandeenya. Bara miidiyaan hin jirretti murruqii gujee tan wataritti tan arbarakattetti taate. Diinni uummata keenya irratti gaggeesse miidiyaan jiraachuu dhabaaf hanga ammatti Oromoo diina dhiisi Oromoonuu hangi beeku xiqqaadha. Bara miidiyaan jiru haaluma wal fakkaatuun bara miidiyaan jiru ayyaana irreechaa kan bara 2016 murruqii hora harsadee irratti gaggeeffamte Oromoota dhiisii miidiyaan addunyaa hundi wal jalaa buteeti gabaasaa ture. Miidiyaan uummata tokkoof ijaa fi gurra ta'uu bira dabree sagalee dhabeeyyii jechuudhaan beekama. Sabni afaan aadaa seenaa qabu yoo miidiyaan hin dabaalamin afaan isaa dilas dagaagee hin guddatu. Sabni Oromoo afaan isaa yeroo dheeraadhaaf miidiyaarraa ugguramee kan ture tattaaffii qabsaa'otaa fi sabboontota keenyaatiin erga miidiyaa keessatti dubbatamuu jalqabee gadaa tokkoo fi walakkaa hin caalu. Miidiyaan hawaasummaa diinagdee siyaasaa keessatti biyya takka jaaruu fi diiguu keessattis qooda guddaa qaba. Miidiyaan mootummaa keessatti qaama afuraffaa taheeti tajaajila. Miidiyaan meeshaa qabsooti. Shoorri miidiyaan Oromoo guddichi OMN waggaa 5 dabran qabsoo Oromoo keessatti taphachaa ture ammas itti jiru waan sagantaa kanarratti gabaabsinee himuu dandeenyu miti. Ijaarsa OMN'if gumaachi Oromoo TV'n godhe laayyootti hin laalamu. Haa ta'uuti akka Oromootti miidiyaa walabaa qabaachuudhaan hanqina qabna. Hanqina kana cabsinee keessaa bahuuf miidiyaalee hanga ammaa jiran kunuunfachaa hawwilii dhufanis tikfachaa
kuruunfachaa hawwilii dhufanii tokkummaan tumsuu fi nu barbaachisa. Kanaaf BBS miidiyaalee Oromootiif gollise. Qaawa gara miidiyaatiin uummata Oromootti dhufu ni cufa jaamee yaadama. BBS hayyootaa fi sabboontota muraasaan bu'uuramee Oromoota qofaaf osoo hin taane sabaaf sablammoota biyya teenya keessatti argamaniifis akka tumsu akeekameeti bu'uurame. BBS dhalachuun miidiyaalee Oromootiif tumsa malee masaanuu miti. Akkuma miidiyaaleen Oromoo jiran hundatti tumsa ta'ee sabaaf ni hojjeta. BBS miidiyaa walabaati. Kaayyoon BBS seenaa, aadaa, duudhaa Oromoo qorachuu fi addunyatti beeksisuudha. BBS uummata Oromootiin dhaabbate, uummata Oromootiif dhaabbate miidiyaa Oromooti. Galatooma. Walaloo waa'ee miidiyaa walaleessaa Hamzaa Amaanin dhihaateeti jira. Jirra jirtu xiqqaaf guddaan dhiiraa dhalaan manguddoo fi haawwan dargaggoof shamarran ilmaan biyyaa martii kan asitti argamtan baga awwaattanii nagaan nu dhuftan. Afeerraa kabajanii bakka jirtan irraa kan ollaa kanaa fi fagoo halaalarraa yaamichi isin gahee kan dhuftan hundumtuu assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Nageenyi badhaadha ashama kam jirtu. Ilmaan Oromoodhaa kan biyyaa baqatee hireen jireenyaa bakkayyuu facaafte jiruu baqaa keessattis jabaatee onnatee dhimma uummata ofii cufa kan hirmaatu isinirraa tola hoggaaniif akkatti wal biraa mul'attu. Dhimmi arraan tanaa walitti nu fide namuu fuula ibsee kan itti gammade hundeeffama hawwii keessa keenya hunda santu nuuf gabbahee gad dhaabbate hidda diinagdeef siyaasaa aadaa fi amantii haala uummanni addunyaa argamu keessatti qoratee hordofee maaltu tahe je'ee kan fidee gabaasu nagaaf baddaa bu'ee ijoommata bal'aa abuuraa iddoo maraa millatee barbaadee kan baasu waan jira gurras ta'ee dhaggeeffatee bakkayyuu caqasee kan cunfee dhiheessu foddaa isaatiin raabsee mootummaa biyya tokko keessatti humna guddaa fi kan qabu dandeettii sagalee maleeyyii osoo hin gungumne kan ol kaase sagalee maleeyyii tahee osoo hin gungumne kan ol kaasu haasahee eenyu jettanii na hin gaafatinaa ni beektan namayyuu shakkiin qabaatinaa aangoo guddaa kana kan of harkaa qabu miidiyaadha waan cufa kan ifaan lallabu. Miidiyaan hedduudha. Miidiyaa hedduudha qabna raantana hedduu yeroon jiru 2-3 baana akka gaafa duriin wal bira yoo qabame har'arra wayyaadha tanaafin tilmaame garuu kan ormaa waliin wal madditti ilaallee miidiyaa keenyaa fi kan saanii yoo madaalle jarri 30 ol qabdi haanuuf galu keenya yoo guddate 5-6 caalu. Maaliif akka ta'es ni beeyna sirritti gabrummaa kaleessaatu nu dhiibe boodatti wareegama meeqaan keessaas dabarre malee haalli akka ammaa kun duraan hin turre. Miidiyaalee keenya hoggaanni banamu osoo hin turre kan nurra cufamu gariitu humnaan ol bahee injifate malee irra caalaan ukkaanfameetii badee ta'e cilee. Hanqinoota gama miidiyaatiin jiru sabboontonni sabaa rakkoo kana furu namoota muraasaan walitti dhufanii bu'uuranii dhaabuuf maris gaggeessanii yaada wal jijjiiranii addunyaa hundarraa miidiyaa akkamii dhaabuun nurra jira ja'anii hundeessuuf murteeffatanii miidiyaa ayaa qabu BBS gaddaabanii. Deebuu miidiyaadhaa uummata isaa baasuuf bakka banaaf qaawa jiru suphee cufuuf miidiyoota biraatiinis waliif tahee dagalee hojii gaarii hojjechuuf imala isaa eegale.
nama ayaa qabu ganamumaan beeyta fuuldurri isaa maalii fuula isaarraa garta BBS seenaa akka hojjechuuf taa'u banamiinsa isaarraa barree ugaa gabba'u biddeena nama qubsu eeleen rabbeekanii furdaadha dhugumatti bar miidiyaan kun akkuma odaa bultuun qottisuu kan gafaa bu'aa guddaa buusuuf deemuun isaanaaf ifa shoora olaanaa taphachuuf taa'uun isaanaaf ifa miidiyaa akeekaaf mul'anni isaa jabaa kan dhimma sabaatiif bu'ee bahu tabba kan seenaa hojjetee gammachiisu saba bultuun broadcasting service miidiyaa walabaa bultuun broadcasting service miidiyaa walabaa hamilee taanee fi abdii itti goonee haa dagaagsifannuu jabaa jabeeffannee akkuma miidiyaalee keenya kan biraa kanas bakka guddaan ga'uun nurra jira dhaamsi kiyyaas kanaanin xumura nagaan jiraadha walgarragaaf biraa anamzaamaanii galatooma. kanatti aansee bakka daayirektaroonni miidiyaalee sadeenii aanolee gloobaal miidiyaa mooraa fugigii fi bultuun broadcasting service argamanitti sagantaan keeka muruu gaggeeffameeti jira. Amleen tuqaataa keeka muruu isaa jiru summaa jettan.